Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa har'a deebinee dhufnee jirra. Dubbii ho'itu yoo barbaaddanillee isin guddoo yoo barbaaddanillee isin qabbaneessitu qabadheen dhufee jira. Har'a dubbiiwwan ijoo sadi dubbii waqtaawaa jechuudha. Dubbii yeroo tan baay'ee faayidaa qabdu qabadhee kan dhufeedha. Dubbiin ijoon isheen jalqabaa Kuweet hojjettoota mana qaxaruudhaa fi Itoophiyaa wajjin walii galtee mallatteessuudha. Dubbiin ijoon lammaffaan immoo dhumaatii Israa'el Rafaa irratti geggeessite jechuudha. Namoonni nagayaa achitti kan dhumanii fi namoonni kaampii Rafaa keessa jiran kan dhuman irratti kan waliin dubbannuudha. Inni sadaffaan immoo paanaalii waa'ee poortii Barbaraatiin wal qabatee yuunivarsiitii Jijjigaatti taa'ame irraa kan dubbannuudha jechuudha. Gara jalqabaatti kan dhufnu yoo ta'u, Kuweet hojjettoota mana qaxaruudhaaf Itoophiyaa wajjin walii galtee mallatteessiteerti. Kanaan dura akkuma beektan namni Itoophiyaa irraa gara Kuweetitti deemuun dhaabbatee jira. Namni baay'een Kuweet deemuudhaaf baay'ee kan barbaaduu fi maaliif yennaan haalli kafaltiis illee fooyya'aadha. Haalli jireenya Kuweet illee fooyya'aadha waan ta'eef namoonni baay'een gara Kuweetitti imaluudhaaf yaalaa barbaadaa kan turanidha. Kun immoo warra saniif carraa bal'aa keessattuu shamarraniif jechuudha. Hojii manaati waan ta'eef carraa bal'aa kan baneedha. Maaliif jennaan ammatti Kuweet jechuudha hanqinni hojjettoota manaa baay'ee isii muddatee jira. Sababiin isaallee jechuudha duraan Kuweet Filiippiinsi kan qaxartu yoo ta'e Filiippiinsi hojjettoonni Filiippiinsi yeroo ammaatti gara Kuweet deemuu waan dhaabanii fi hanqinni hojjettoota ishee kan muddateedha. Kanaaf guyyaa har'aa jechuudha guyyaa har'aa Mufaraat Kaamilii fi ambaasaaddarri Kuweet Itoophiyaatti argamu walii galtee kana mallatteessanii jiranii kun dhugumatti jechuudha breaking newsiidha. Kanaaf namoonni baay'een yeroo gabaabaa keessatti gara Kuweet deemanii hojjechuudhaan ofillee jijjiiruu danda'u, maatii ofillee jijjiiruu danda'u, biyyaallee bu'aa buusuu danda'u jedhamee ni eegama. Kun breaking news jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo waa'ee Israa'el jechuudha. Israa'elii fi Palestaan kana waa'ee Israa'elii fi Palestaan gaafa kaafnu dhiyeenya kanatti akkuma beekamu jechuudha. Israa'el Rafaa irratti jechuudha keessumattuu kaampii Rafaa baqattoonni itti baqatanii jiran irratti lola banuudhaan jechuudha namoota naannoo gara dhibbaatii ol ajjeefteerti jechuudha. Akkasumas namoonni baay'een naannoo san keessa baqatanii jiru. Bakkeen Palestaan yeroo baay'ee Palestaanonni jechuudha itti dhiyeeffaa turan achi Rafaa ture. Rafaatti irrallee rukuttaa guddaa geggeessuudhaan dhumaatii guddaa raawwattee jirti. Kun immoo biyyoota baay'ee biratti jechuudha dheekkamaa fi lola guddaa kan geggeesse yoo ta'u, biyyoonni baay'een yeroo ammaatti jechuudha ibsa baasaa kan jiranidha. Biyyoota ibsa baasan keessaa Turkii, Ijiptii, Oomaanii, Xaaliyaanii, EU biyyoonnummaan duraanii Israa'eliin deeggaraa turanillee jechuudha yeroo ammaatti ibsa baasaa kan turanidha. Ibsi isaan baasan maal of keessaa qaba? Tokkoffaa Israa'el lola kana dhaabuu qabdi kan jedhudha. Lammaffaa immoo Israa'el itti gaafatamuu qabdi masaakirii yookaan immoo dhumaatii hamaa geggeessitu kan jedhudha. Sadaffaa immoo Israa'el dhimma Palestaan keessa seenuu qabdu. Dhimma hiree murteeffannaa Palestaan keessa seenuu qabdu. Ispeeshaalii Su'uudi Arabiyaan jechuudha jala sarartee kana jettee jechuudha. Maal jettee Su'uudi Arabiyaan keessattuu jechuudha
Yoo mootummaan Palestaan jiraate Israa'el jiraatti. Yoo mootummaan Palestaan hin jirre Israa'el illee hin jirtu. Israa'el illee kana beekuu qabdi kan jedhudha jechuudha. Kan biraa immoo mootummaan Ijiptii waraana banee jira Israa'el irratti kan jedhamu dhagayamaa jira jechuudha. Maaliif Israa'el lammiilee nagaa fixaa jirti, daa'imman fixaa jirti, ijoollee fixaa jirti irraa kan ka'e Ijiptii tarkaanfii itti galte kan jedhamudha. Gara biraatiin immoo Erdogan jechuudha. Erdogan mootummaan jechuudha. Turkiyyee jechuudha. Maal jedhee jira? Waaqaa gaditti lafa olitti Netanyaahuu seeratti dhiyeessuudhaaf waan godhamuu qabu hunda Turkiin ni gooti jechuudhaan ijjennoo isaanii ibsee jira. Gammatte jechuudha. Ameerikallee waan baay'eetti gammadde natti hin fakkaanne. Maaliif haga ammaatti ibsan baafnee inuma calliftee harka caalatte jechuudha. Kanaaf Ameerikalleen amma Israa'elitti waan gammadaa jirtu inuma deeggarti, garuu Israa'eliin inuma deeggarti, garuu waan baay'ee itti gammadde fakkaatu jechuudha. Maaliif dhumaatii lammiilee nagaa irratti geggeeffamaa kan jirudha. Itti dabalatees immoo mata duree keenya sadaffatti yoo ceenu akkuma beekamu jechuudha dhimmi Barbara waa'een Somaalilaandii dhimma yeroo hundaa hin dhaabbannedha. Itoophiyaan waa'ee Somaalilaandii irraa waan deebite hin fakkaatudha. Amma yuunivarsiitiin Jijjigaa fi kantiibaan magaalaa Sumaalee waliin ta'uudha. Sumaalee Itoophiyaa jechuudha waliin ta'uudhaan paanaalii qopheessanii paanaalii kanallee kan qopheessanii poortii Barbaraa kana akkamitti fayyadamna, akkamitti misoomaaf oolchina, akkamitti diinagdeef oolchina waan jedhu paanaaliidhaaf marii dhiyaatee irratti kan mari'atameedha. Marii isaanii irratti illee jechuudha. Marii isaanii irratti illee poortiin kuni misoomuun poortii kanaa diinagdee daldala Afrikaa akka saaffisiisuu fi akkasumallee immoo karaalee misooma adda addaa jechuudha kan akka karaa kan akka ibsaa wantoota adda addaa waan mijeessuu fi walumaa galatti daldala naannoo kana jiru akka ho'isu kan irratti dubbatameedha. Kanaaf isheen oduu har'aa kana fakkaatti. Nagaan naa tura, sheer godhaa, laayik, kooment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaa ta'a.